Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Eertiraan waraana ishee ijaarrataa jiraachuun Itoophiyaa tasgabbii dhabsiisaa jira jedhame. Itoophiyaa waliin qocollaamaa keessa akka jirtu Eertiraan waraana ishee ijaarrachaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Akka gabaasichi jedhutti Eertiraan waraana ishee ijaarrataa jiraachuun biyyoota ollaa keessattuu Itoophiyaa tasgabbii dhabsiiseera jechuun dhaabbata miti mootummaa Ameerikaa akeekkachiisu isaa Dochovaleen ibseera. Eertiraan bara 2018 gurri meeshaa waraanaa irraa kan kaafame waraana ishee deebiftee ijaartee ittisa ishee cimsaa ollaa ishee tasgabbii dhabsiisuu itti fuftee akka jirtu zeesentariin jalqabaa torban kana gabaasee ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uggura meeshaa waraanaa Eertiraa irratti kaa'ee ka ture erga bara hooggantoonni Itoophiyaa fi Eertiraa bara 2018 walii galtee nagaa mallatteessanii booda kaaseera. Dhaabbanni teessoo isaa Ameerikaa godhate kun haalli kun yoo hin jijjiiramne Eertiraan gochaa ishee itti fufuu akka hin oolle akeekkachiiseera. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal gabaasa kanarratti yaada akka laatuuf AFP gaafatameera. Gabaasa kanas kijibaa kalaqamedha jechuun kuffiseera. Qondaalli Eertiraa kun biyyi isaanii gochaa waraanaan kan komatamtuu fi hamatamtu akka hin taanes ibseera. Naannicha keessatti waldhibdeen haaraan kan uumame bu'aa seeraan alaa Itoophiyaan imaammata buufata doonii fi ulaa galaana mataa ishee argachuuf taasiftedha jechuunis deebise. Kanaan dura maallaqa seeraan alaa daddabarsuu fi maallaqaan Eertiraan jihaadistoota Somaalee deeggarti jedhamte bara 2009 qoqqobbiin irra kaa'amee ture. Nagaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumamu hordofee bara 2018 qoqqobbiin kun irraa kaafamuu danda'eera. Gabaasni tibbana bahe kun gochoota hammeenyaa yeroo waraana Tigraay raawwataman jedhamanis qorateera. Gamtaan Afrikaa akka jedhutti Eertiraan waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaachaa turteen yoo xiqqaate namoonni 600 ta'an ajjeefamaniiru. Oduu keenyatti aanuun Gondor lixaa magaalaa Makkaa jedhamutti qonnaan bultoonni 17 ajjeefamuuf barame. Kaaba Itoophiyaa addatti naannoon Amaaraa waraana Faannoo jedhaman kan ergaa dhiyoo as bakkichatti yaaddoo nageenyaa ta'aa dhufaniin raafamaa jirtu keessatti qonnaan bultoonni 17 ajjeefamuuf dhaga'ame. Naannoo Amaaraa Gondor lixaa magaalaa xiqqoo Makkaa jedhamtu keessatti humnoota nageenyaa fi finciltoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen qonnaan bultoonni 17 du'uu namoota naannoo wabeeffachuun raadiyoon sagalee Jarmanii gabaaseera. Namni obboleessi isaa torbee tokko dura magaalaa xiqqoo Makkaatti humnoota tikaatiin ajjeefame jedhu ammallee gadda guddaa keessa jira jedha. Obboleessi isaa qonnaan bulaa amanamaa gonkumaa hin somne akka ture dubbata. Du'a isaa kanas fuula imimmaaniin ibsuu maddi oduu keenyaa kun himeera. Nageenya isaaf sodaachuun maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate namni kun sirna awwaalchaa obboleessa isaa abbaa ijoollee 4 ta'e irratti hin argamne. Garuu obboleessi isaa hiriyoota 10 biroo waliin Makkaa waldaa Meedaan Alam keessatti awwaalamuu isaa ibseera. Qonnaan bultoonni Makkaa daandii guddaa Gondar irraa gara Matammaatti geessu irratti ka jiraatan yoo ta'u, haleellaa waxabajji 16 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaa raawwatameen booda ajjeefamuu isaanii Dochovaleen gabaaseera. Haleellaan kun konkolaattota xaa'oo fe'anii fi humnoota nageenyaatiin eegaman irratti ka xiyyeeffate ta'uu waajjirri tikaa fi nageenyaa Gondar lixaa beeksiseera. Haleellaa bakka eerame kana keessatti raawwatamu hammaataa dhufuu isaa gabaasni kun ni mirkaneessa. Maddeen odeeffannoo waa'ee ajjeefamuu konkolaachiftoota kanneenii akka eeranitti waan Oromoo ta'an qofaaf humnoota kanneeniin haleellaan irratti raawwatamuu ibsu. Akka jedhame taanaan konkolaachiftoota Oromoo ta'an qofaatti fo'anii torban darbe keessa humnoonni Faannoo ajjeechaa irratti raawwachuu eerameera. Oduu keenyatti aanuun barattoonni Musliimaa sababa hijaaba uffataniif qorumsa biyyaalessaa dhorkaman jechuun Majlisni Tigraay himate. Naannoo Tigraay keessatti dhiibbaan amantii Musliimaa raawwataa jira ka jedhu bara kana irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Haalli kun itti fufuudhaan Majlisni Tigraay barattoonni Musliimaa Aksum sababa hijaaba uffataniif qormaata biyyaalessaa irraa dhorkamaniiru jedhe. Himata kana garuu biiroon barnoota naannichaa guutuutti haaleera. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay qondaaltonni biiroo barnoota Aksum dhorkii uffannaa hijaabaa ji'oota hedduuf ka'anii turan sababeeffachuun barattoonni dubartoota Musliimaa 14 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka hin qoramne dhorkamaniiru jechuun himate. Barreessaan olaanaa mana marichaa Haji Mohammad Kaayisaay madda oduu kanaa Addis Istaandarditti akka himanitti barattoonni kunneen akkuma barattoota biroo qormaata biyyaalessaaf galmaa'uu dhorkamanii turan. Galmeen isaanii hoteela keessatti raawwatamee jedhan. Itti dabaluudhaanis kanaan durallee shamarran kunneen hijaaba isaanii yoo ofirraa baasan malee barnoota akka hin baranne dhorkamaa turuu isaanii himan. Akka Haji Mohammad jedhanitti barattoonni kunneen erga galmaa'anii boodas mooraa mana barumsichaa akka hin seenne dhorkamaniiru.
akkasumas kaardii galmee isaanii hin kennamneef jedhan. Itti dabaluunis jimaata irraa eegalee barattoonni biroo qormaata dura shaakala kompiitaraa dabalatee deeggarsa garaa garaa kan argatan yoo ta'u, barattoonni musliimaa kunneen garuu keessaa baafamaniiru jedhan. Dhorkiin ijaabaa kun ji'oota 7 oliif kan itti fufe ta'uu kan himan Haji Mohammad yeroo kana hundas shamarran musliimaa kunneen barumsa akka hin baranne dhorkamuu isaanii eeraniiru. Mirga barattoota kanaa sarbamaa jiraachuu eeruun manni marichaa dhimmichaa qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessaa jiraachuu fi hawaasa naannawaa sanii hirmaachisaa akka jirus ibsaniiru. Biiroon barnootaa naannoo Tigraay garuu dhimma kanarratti deebii kenneen himannaa kana kuffiseera. Itti gaafatamaan biirichaa Kiroos Guush ibsa wiixata kennaniin barataan musliimaa ijaaba uffachuu isaatiin wiirtuu qorannoo irraa ari'ame akka hin jirre himan. Itti dabaluudhaanis barattoonni dubartoota musliimaa 24 qormaataaf galmaa'an fedhii isaaniitiin kan hafan jechuun qormaata marsaa lammaffaa Kamisa Adoolessa 3 bara 2025 jalqabuuf jiru irratti qormaata isaanii akka fudhatan akka ayyamamuuf hubachiisaniiru. Oduu keenya itti aanuun ONLF fi Abdirahmaan Mahadiin durfamu yaa'ii dhaabichaa Jigjigaatti gaggeeffame duuba ajandaa siyaasaa jira jechuun qeeqe. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen kan Abdirahmaan Mahadiin durfamu yaa'ii murni dhaabichaa akka biraan torban darbe Jigjigaatti gaggeesse seeraan ala shira siyaasaan kan qindaa'ee fi yaa'ii sobaa jechuun balaaleffatee jira. Murni addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen Abdirahmaan Mahadiin durfamu kan akka jedhe murni abboo kabiraan dhuma torbee darbee waxabajji 29 bara 2025 yaa'ii dilee shanaffaa gaggeessuun Abdirahmaan Mahadii aangoo dura taa'ummaa irraa kaasuu isaa hordofeeti. Ibsi murni Abdirahmaan Mahadiin durfamu baase konfiraansiin Jigjigaatti gaggeeffame qindeessummaa paartii badhaadhinaatiin akkasumas deeggarsa boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin kan qophaa'e ta'uu ibseera. Kunis qaama tattaaffii bal'aa paarticha diiguu qabeenya uumamaa Ogaadeen fayyadamuu fi mirga ofiin of bulchuu uummanni Somaalee heerri mootummaa kenneef mulquudha jechuun himate. Gochi kun siyaasa keessoo dhaabichaa jeequuf qofa akka kaayyeffate osoo hin taane kanarra darbedha jechuun ibsi abboo Abdirahmaan Mahadiin durfamu baase kun sochii bilisummaa mirga uummataa Ogaadeen eegsisuuf gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf tarkaanfii shallagamedha jedheera. Abboon qabsoo haqaa fi hiree murteeffannaa uummanni Somaalee waggoota 14 gaggeessaa ture bakka bu'aa jedhe. Hoggansi keenya karaa dimokiraatawaa ta'een kan filatamee fi uummata irratti kan hundaa'e malee kan Finfinnee keessatti faddaaltota aangootiin kan muudame miti ka jedhu ibsichi paartiin badhaadhinaa bakka bu'oota isaa kaa'uun ajandaa dhokaataa isaa hojiirra oolchuuf barbaada jechuun komateera. Qabxiilee akka ajandaa bal'aa fi dhokataa ta'etti tarreessu keessaa mormii ukkaamsuu, to'annoo aangoo federaalaa cimsuu, qabeenya boba'aa Ogaadeen ayyamaa fi hirmaannaa uummataa malee fayyadamuu keessatti argamu. Naannoleen Somaalee suuta suutaan gara naannoo waraanaatti jijjiiramee jira ka jedhu ibsi garee kanaa walitti bu'iinsa mootummaan federaalaa kutaalee biyyattii biroo keessatti gaggeessaa jiruuf akka hundee duubaatti tajaajilaa jira jedheera. Naannicha keessatti iddoon jireenyaa uummataa gara buufata waraanaatti jijjiiramuu, humnaan bobbaasuun naannicha keessatti raawwatamaa jiraachuu, humnoonni nageenyaa naannichaas waraana dantaa naannichaa wajjin waan waliin qabanne irratti fayyadamaa jiraachuu uummanni argaa jira jedha. Itti dabaluudhaan abboon nagaa fi misooma dinagdeef kutannoo qaba ka jedhe ibsichi haa ta'u malee qabeenyi uummata naannichaa akka misoomuu ka danda'u yoo mariin dhugaa akkasumas bulchiinsa akka qabeessa qabeenya uumamaa odeeffannoo irratti hundaa'e yoo jiraate qofaa jedheera. Odeessa keenya itti aanuun helikoophtarri waraanaa Yugaandaa buufata xiyyaaraa Somaaliyaatti kufuun ibsame. Helikoophtarri waraanaa Yugaandaa namoota 8 fe'ee ture buufata xiyyaaraa guddicha idil-addunyaa magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti kuftee caccabuu qondaalli aviyeeshinii himan. Dhaabbanni oduu mootummaa akka gabaasetti helikoophtarri kun buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Aden Addeetti erga kufeen booda ibiddi ka'uu fi tajaajila balaa tasaatiin battalumatti ibiddichi to'atameera jedhe. Waraabbiin viidiyoon gadhiifame tokkos buufata xiyyaaraa irraa aarri gurraachi samiitti ol ka'aa utuu jiruu agarsiisa. Hojjettoota buufata xiyyaaraa keessaa tokko kataate Faaraa Abdullee dhaabbata oduu Rooyitersiif akka himtetti dho'iinsa akkuma dhageenyeen helikoophitara tokkorra aarrii fi ibiddi ka'ee argine. Aarri kun guutummaan guutuutti helikoophitara sana uwwisee mul'ata ture jedhan. Sababni balaa kanaas ta'ee baay'inni lakkoofsa namoota lubbuun darbee ammatti ifa miti jedha BBC'n akka gabaasetti. Hoogganaan abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Somaalii obbo Ahmad Maalim maddeen oduuf akka himanitti helikoophtarri kun buufata xiyyaaraa Baali Doogil
Karaajinaa Shaabel Gwaadiitii argamu irraa erga balali'een booda kutaa waraana buufata xiyyaaraa keessatti kufuu ishee ibsaniiru. Sababa balaa kana adda baasuuf qorannoon gaggeeffamaa akka ture himaniiru. Loltoonni Ugaandaa qaama humna gamtaa Afrikaa garee Alqaayidaa waliin hidhata qabu garee Alshabaab ka Somaaliyaa keessatti fincila gara jabinaa gaggeessaa jiru waraanuuf mootummaa gargaaraa ka jiranidha. Odeessa keenyatti aanuun Yuukireen haleellaa diroonii Raashiyaa irratti gaggeessiteen namoonni 3 du'an hedduun madaan. Yuukireen haleellaa diroonii Raashiyaa irratti gaggeessiteen namoonni 3 yoo du'an kanneen 45 ta'an ammoo madaa'uu gabaafameera. Haleellaan diroonii kun daangaa Yuukireen irraa fageenya kiiloomeetira 1000 irratti yoo ta'u, warshaa galtee misaa'ilaa fi sirna ittisaa irratti ka xiyyeeffate ta'uu qondaalonni Raashiyaa beeksisaniiru. Kanneen madaa'an keessaa 6 haala yaaddessaa keessa jiraachuu qondaalli Raashiyaa bulchaa bulchiinsaa Udmaartaariyaa ka ta'an Aleksaandar Biraachaaloof himan. Waa'ee haleellaa Yuukireen kana ilaalchisee pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliinis dubbachuu beeksisaniiru. Qondaalli kun dirooniiwwan Yuukireen 2 fageenya dheeraa imaluu danda'an warshaa meeshaalee waraanaa Raashiyaa oomishu haleeluu qondaalli Yuukireen tokko madda oduu kanaa BBC'tti himaniiru. Opereeshiniin addaa akkanaa dandeettii waraanaa diinaa kan hir'isuu fi cancala oomisha meeshaalee waraanaa ka jalaa jeequdha. Bakki waraanaa daangaa Raashiyaa fageenya irratti argamullee haleelamuu akka danda'u agarsiistuudha jechuun qondaalli Yuukireen kun dubbatee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.